Hello, akkam jirtu barattoota nageenyi waaqayyo iddoo isin jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Duraan dursa barattoota bara 2016 qormaata biyyaalessaa fudhattanii gara yuunivarsiitiitti milkoominaan ceetaniidhaaf baga waaqayyo ija dhama'insa keessanii isiniif kenne baga carroomtan jecha akkuma karaa keessa nagaafachaa turtaniin kunoo koorsii fireeshmaanii qabadhee isiniif dhufeera. Isinis viidiyoo keenya sheer, laayik, sabiskiraayib gochuun nu waliin akka qayyabattan isin affeerra. Geography of Ethiopia under the Horn, Chapter 1, 1.1 Definition, Scope, and the Themes of Geography. Students, can you define geography with a single term? What is geography for you? Basically, there is no a single acceptable definition to geography. Why? Because geography by its nature is a holistic subject that is known with having a dynamic, and also scope becomes very wide. As a result, geography is the scientific study of the Earth's surface with analysis of spatial and temporal variation of physical, biological, and human phenomena. This is the common one, but different geographers define geography in different angle of views, starting from Greeks, Romans, Arabians, Egyptians. But in a common sense, geography can be defined as the scientific study of the Earth's surface with analysis of spatial and temporal variation of physical, biological, and human phenomena. Barattoota barnoota keessan sadarkaa lammaffaa kutaa 12, kutaa 11, kutaa 10, kutaa 9 barattan keessatti ji'oogiraafiin hiika qeenxee fi ifaa ta'e kennuun hin danda'amu. Sababni isaas ji'oogiraafiin daangaa qayyabannaa isaatiin baay'ee bal'aa kan ta'ee fi yeroo wajjin kan deemu jijjiiramaa ta'uu isaa irraa kan ka'e. Akka barnoota biroo, akka keemistiriitti, akka baayoloojiitti, akka fiiziksiitti, akka histiriidhaan, history is a branch of social sciences that studies about the past and predicts about the future jennee ibsine sana miti. Ji'oogiraafiin damee saayinsii ta'ee faffaca'iinsa ta'iiwwanii namtolchee fi uumamaan waliigalatti qaama lafaa irratti kan ta'aniin iddoo jireenya isaanii wal cina qabee kan qayyabatudha. Kanaaf ji'oogiraafiin saayinsiidha. 1.12 The scope, approach, and the themes of geography. What is scope? Scope is the areal coverage of a subject or an extent of the areal study of the subject. So, the scope of geography is very wide and dynamic, not static. Barsiisonni ji'oogiraafii yeroo baay'ee qormaata ji'oogiraafii gaafa qopheessan iskooppii isaa wajjin wal qabatee gaaffiin isaan baasan yoo dhugaaf soba ta'e the scope of geography is very wide and static isiniin jechuu danda'u. Yookiin this case the scope of geography jedhamus dandeessu. But the scope of geography is not static. Staticidha jechuun dhaabbataadha jechuudha. Garuu iskooppiin ji'oogiraafii dhaabbataa osoo hin ta'in jijjiiramaadha. Ishee kana qabadhaa. No static. The scope of geography is not static. 1.1.2 The scope, approach, and the themes of geography. The scope of geography. What is a scope? Scope jechuun maal jechuudha barattoota? What is scope? Scope is an areal extent of the study or areal coverage of study. How large or how narrow areal study of the subject is known as a scope. Geography acquired as a science. What is science? Science is an acquiring of knowledge through theoretical explanation of phenomena by observation, identification, description, and experimental investigation. Barattoota, saayinsii jechuun matumti isaa maali? Ji'oogiraafiin saayinsii damee beekumsaati yoo jenne saayinsiidha jechuun immoo maal jechuudha? Saayinsiin adeemsa beekumsa ittiin barbaannu karaa kamiin? Karaa yaaddiidama ibsuutiin, observeeshinii yookiin mil'uu naannoo ofiitiin, adda baafannaa naannoo ofiitiin, ibsa naannoo ofiitti kennuutiin, yaalii gaggeessuutiin wanti gaggeessinu saayinsii jedhama. Saayinsii keessatti odeeffannoo guurrachuu, odeeffannoo qindeeffachuu, odeeffannoo ibsu, odeeffannoo sana dhugeeffachuutu jira. Kun saayinsiidha jechuudha. So, geography is a science. Why? Because as a subject, geography studies about the observational activities, for example, phenomena in relation to their environment.
geography going to answer the basic 5 questions. What, when, why, where, when. As a result, geography is a holistic and dynamo-spatial as well as interdisciplinary field of study. So, what is the scope of geography? The scope of geography is very wide, and also dynamic, jijjiiramaadha. Yeroo wajjin jijjiirama. Dandeettiin sammuu ilma namaa, dandeettiin teknooloojii akkuma guddachaa deemuun wantooti haaraan abbuuramanii bira ga'an sirna barnootichaa keessatti, ji'oogiraafii keessatti akkuma dabalamaa deemaniin ji'oogiraafiin dandeettiin qayyabannaa isaa jijjiirama. Very wide, bal'aan. It is very wide. While I'm saying that, it studies about geosphere. So the scope of geography is a geosphere. It includes lithosphere, hard part or solid part of the earth, hydrosphere, various water bodies, and also the forces which happen on the surface of water bodies, like that of tides and the waves. Waa'ee bishaanotaa, waa'ee qaama bishaanii, akkasumas humnoota qaama bishaanii irratti ta'an kanneen akka dambalii galaanaa qayyabataa jechuudha ji'oogiraafiin. It studies about troposphere, layer of the atmosphere. Baqqaana qilleensotaa qayyabata. Atmosphere, mesosphere, thermosphere, stratosphere, biosphere, about living things which are found on the surface of the earth in relation to their environments. Waa'ee fuuncaa sorataa, waa'ee sirnakkoo, waa'ee lubbuu qabeeyyii naannoo isaanii wajjin qaban qayyabata. Geography again studies about the anthroposphere, which studies about the cultural landscape. Finally, the scope of geography is very wide and dynamic, but these do not mean that is limitless. Very wide, dynamic gaafa jennu baay'ee bal'aa fi jijjiiramaadha gaafa jennu daangaa hin qabu jechuu keenya garuu miti. Kana naa qabadhaa. Daangaa hin qabu jechuu miti. Daangaa qaba. Haga fe'e bal'atuyyuu, haga fe'e jijjiiramaa ta'uyyuu dandeettiin daangaa qayyabannaa ji'oogiraafii garuu kan daangeffamedha. Maalirratti daangeffama? It is limited to time and space. Time and space. Okay? Yeroo fi bakka irratti daangeffamaa jechuudha. Kanaaf ji'oosferiin iskooppii qayyabannaa ji'oogiraafiitii kan jenneef. Daangaan qayyabannaa barnoota tokko hangam bal'ata, hangam dhiphata jennee kan ibsinu ta'uu baranneera. Good. Let's proceed to another. Approaches of geography. What is the approach of geography? All geographic approaches are considering two continuums. Approaching geography wantoota gurguddoo lama ilaallatu. One, the human physical continuum. Two, the topical regional continuum. Physical continuum kan jennu geographic phenomena ta'ee waa'ee general mannerii addunyaa irratti ta'e kan ittiin ilaallu. Regional continuum kan jennu immoo iddoo lamatti cabsuudhaan ilaaluu dandeenya. Topical, one issues and looks at its spatial variation in all parts of the globe. Dhimma barbaachisee tokko keessaa fuudhanii irratti qayyabachuuf, for example, soil geography yoo jennu, soil geography keessatti dhimma soilii, dhimma biyyoo qofaa kan qayyabanu. Political case, political issues gaafa jennu waa'ee haala siyaasaa qofa kan keessatti qayyabannu ta'uu. Urban geography gaafa jennu waa'ee magaalummaa fi amaloota magaalonni qaban kan keessatti qayyabannu ta'uu kan itti ibsinu topical regional continuum jennaan jechuudha. Regional studies the various characteristics of each region and their interrelationships divide the world into regions. Kun immoo qoqqoodaminsa ardiilee irratti hundoofne kan qayyabannu jechuudha. Geography of Africa, geography of Middle East, geography of North America, geography of Ethiopia yoo jennete this is regional. Regionalidha, naannoodha jechuudha. Isaan kun kanaafuu approach of geography jedhamu. Finally, geographic approachiin physical geographic approach fi topical regional approach itti kan qoodamu ta'uu, akkasumas topical regional continuumiin regionalii fi topicalii kan qabu ta'uu yaadachuu qabna jechuudha. Topicaliin dhimma mata duree tokkoo irratti kan xiinxalu kan qayyabatu ta'uu yoo ta'u, regionaliin immoo waa'ee naannolee kan qayyabatu ta'uu adda baafachuu qabdu jechuudha. Barattoota, egaa akka barnoota sadarkaa lammaffaatitti of dagattanii kan dhiistanii miti. Kuni yeroo itti yeroodhaan waan har'a baratan har'a dubbistanii waan keessaa adda baafachuu qabdan adda baafatanii buluu dandeessanii waan ta'eedhaaf akka yuunivarsiitiitti of ilaaluu qabdu amma jechuudha. Carraa yuunivarsiitii argattan kana akka warqee harka keessan jiruutti itti fayyadamuu qabdu. Sababni isaas obbolaawwan keessan hedduun, hiriyoonni keessan hedduun carraa kana hin arganne
isiniif garuu waaqayyo warra milkii isin taasise, warra carraa qabeessa isin taasise, erga carraa kana isiniif kenne isin carraa kanatti fayyadamtanii qabxii boonsaa ta'e barnoota keessaniin milkeessitanii galmeessistanii fudhattanii bahuu qabduudha. Themes of geography or principles of geography. Geography has 5 basic themes. These are locational theme, place or toponyms, human environment interaction, movement. The other one is region. Let's see one by one. Here, location. Location is a particular place or position of something. Iddoo yookiin positionii iddoo tokko waan tokkooti jechuudha. This may be absolute location. Absolute locationidha gaafa jennu altituudiidhaan yookiin immoo laatituudiitti fayyadamne laatituudii fi loongituudiidhaan fayyadamne iddoowwan tokko kan ibsinu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan absolute locationin Itoophiyaa akkamii? Ethiopia is found between jettanii 3 degree north to 50 degree north up to yookiin and jettanii 33 degree east to 48 degree east jennee ibsina yoo ta'e inni kun absolute location of Ethiopia jenna. Relative location of Ethiopia yoo jennu Ethiopia is found at northern Kenya, southern Eritrea, western Djibouti, eastern Sudan jennee ibsina yoo ta'e inni kun immoo relative location of Ethiopia jenna jechuudha. Locationii kanaaf absolute fi relative ta'uu danda'a jennee kan ibsineef kanaaf. Place. Place is a physical and also human aspect of our location which associated with toponyms, especially name of places. Name of places. Places. Name of places. For example, libraries in your campus, cafeterias in your campus, and the like are known as what? Place. Each place in the world has its unique characteristics like that of landforms, hydrologies, geographies, pedology, human population, and the human culture, and so on. The third theme of geography is human environment interaction. Human environment interaction involves 3 distinctive aspects. One is dependency, 2 is adaptation. The third one is modification. Dependency is the ways in which humans are dependent on the natural phenomena of the environment. For example, minerals, soil fertilities, climate conditions, reliability of rainfall, and the like. You depend on these natural gifts and lead your life in your environment. So this is dependency. Another is adaptation. For example, the university in which you are studying now is Samara or Gambella, where the maximum temperature of the country is recorded throughout the year. In order to achieve your academic goal, you have to adapt the harsh climate of the place where you are living. Adaptation jechuun dandamachuu. Fakkeenyaaf haala qilleensa cimaa yuunivarsiitiin isin amma keessa jirtan haa jennuti Samaraadha yoo ta'e Samaraan naannoo Affaar waan ta'eedhaaf qilleensi naannoo Samaraa tempereechar isaa haalli ho'iinsa isaa akka Itoophiyaatti baay'ee guddaadha. Digirii seelisheesii 35 ol ta'a yeroo baay'ee waan ta'eef. Kanaaf kaayyoo barnoota keessanii qabattanii baatan milkeeffachuudhaaf dirqama maal gochuu qabdu? Qilleensi naannoo sana adapt gochuu qabdu jechuudha. Adapt jechuun dandamachuu of keessaa qaba. The other is modification. Tiimiin ji'oogiraafii inni biraan modificationidha. Modification is allowed to humans, the human being, conquer the world for their comfortable living. You are powerful to modify your environment. You have ability to modify your environment for your living condition. Haala jireenya keessaniidhaaf jecha iddoo keessa jiraattan sana modify gochuu fooyyeffachuu itti dandeessan immoo jiraate human environment interaction geography tiimiin modificationidha jechuudha. Gammoojjiidha yoo ta'e biqiloota biqilchuudhaan, biqiloota kunuunsuudhaan, dhaabuudhaan qilleensa giddu galeessaa badda daree baddaa akka inni itti jijjiiramuu danda'u godhachuu. Gogiinsa yoo ta'e jiidhinsa akka dhufu gochuu. Beela yoo ta'e beelli akka badu gochuu hin danda'ama jechuudha. This is modification. The fourth theme of geography is movement. Movement entails the physical movement of living things and also non-living things. For example, papers from their residential area to another for different sake of purposes. Animals, plants, goods and services, and also the flow of ideas from one place to another on the earth
This is known as movement. Sochiilee lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii ilma namaa ta'uu danda'a, bineeldota ta'uu danda'a. Iddoo jiraatan irraa gara bakka biraatti geessuu yookiin imaluu, yaada nama tokkoo fi nama biraatti, biyya tokkoo fi biyya biraatti, meeshaalee adda addaa geejibaan iddoo biraarraa gara iddoo tokkotti geessuu. Kun immoo muuvimentii jedhama jechuudha. Inni biraan riijiniidha, naannoo. Okay. Region could be formal region, functional region, or micro or macro region. Formal region is characterized by homogeneity, wal fakkeenya irratti kan xiyyeeffatudha. For example, distinctive certain phenomena of soil, temperature, rainfall, or other cultural elements like language, religions, and economies. This is classified to the formal region. Functional region, characterized by the functional or interrelationship, distinguishable interrelationship in a defined spatial system and also a particular phenomena by the linkages. Macro or micro, large or small, relatively small, and also large region irrespectively. These are all about the definition, the scope, and the themes of geography. Egaa barattoota barnoota keessan har'aa keessatti jiyoogiraafii barattoota yuunivarsiitiidhaaf fireeshii ta'anii koman koorsii kennamu keessatti wanti har'a isin qayyabachiisuuf isin qabsiisuuf yaadu viidiyoo kana keessatti wanti isin qabachuu qabdan barsiisaa keessan dursitanis wanti isin beektanii gara dareetti galuu qabdan jiyoogiraafii koorsii jiyoogiraafii keessatti tokkoffaan hiika jiyoogiraafii. Jiyoogiraafiin hiika qeenxee fi yaada tokkoon irratti walii galamuu danda'u kan hin qabaanne ta'uu. Kun immoo sababni isaa iskoopiin jiyoogiraafii yookiin daangaan qayyabannaa jiyoogiraafii baay'ee bal'aa fi jijjiiramaa ta'uu isaarraa kan ka'e ta'uu kan baran. Daangaan qayyabannaa jiyoogiraafii yookiin iskoopiin jiyoogiraafii baay'ee bal'aadha. Jijjiiramaadha gaafa jennu daangaa miti jechuu akka hin taanee fi jiyoogiraafiin damee saayinsii yeroo fi bakka irratti murtaa'ee ji'oosferii irratti kan xiyyeeffatu ta'uu. Ji'oosferii jechuun qaamolee liitoosferii, haayidroosferii, baayosferii, atmoosferii of keessaa qabu ta'uu akka ta'e hubanneerra jechuudha. Inni biraan tiimii jiyoogiraafii keessatti wantoota 4 inni qabu ilaalleerra. Inni tokko pileesii, inni 2 human environment interrelationship, inni 3 regionii, inni 4 muuvimentii ta'uu ilaalleerra jechuudha. Barattoota irra deebiitiin akka dubbistan gamanumaan isin affeeraa. Viidiyoo keenya waan daawwattaniif waan ilaaltaniif guddaa galatoomaa. Isin cina jirra. Yuunivarsiitii kam akka jirtan komentii jalatti yoo naa barreessitan natti tola. I promise waadaan isiniif gala. Barri eebba keessanii yookiin yeroon eebba keessanii yoo walirra na jalaa bu'e malee yeroo eebbifamtanitti namoota eebbaaf geessan taasisee Waaqayyo nama achii namoota milkii barattoota milkii isin taasisee ijoollee carraa qabdan isin taasisee eebbaaf yoo geessan yuutuubiin kos yeroo sanatti hin guddata waan ta'eef waadaan isiniif gala eebba keessan irratti nan hirmaadha. Yuunivarsiitii kam akka jirtan maaloo komentii jalaan naaf kaa'aa na beeksisaa. Gara fuulduraatti egaa barattoota yuunivarsiitii waan taataniidhaaf yoo danda'ame torbanitti barattoota 2-3 kaardii guutuu nan yaala. Waan hordoftaniif jabaadhaa. Yuutuubiin keessan miidiyaan keessanii chaanaaliin Ji'oolessan 17 Tube jedhamu akka guddatuudhaaf tumsi isin gootan baay'ee guddaadha. Galatoomaa. Egaa haayiskuulitti isin barsiisnee yuunivarsiitiitti gaafa isin gaggeessinu nuufis gammachuudha. Garuu ergaan ani akka barsiisaatti keessattuu akka barsiisaa muuxannoo yuunivarsiitii keessaa qabuttis barsiisaa haayiskuulii irrattis barnoota isaa keessatti barattootaaf dhimmee hojjetu tokkottis wanti ani isin adaraa isinitti dhaabmadhu tokko haala qayyabannaa keessanii maarshii isaa jijjiiruu danda'uu qabdu. Maarshii ittiin sadarkaa lammaffaa keessa turtaniin amma imaluu qabdan yuunivarsiitii keessatti baay'ee alertii irra taa'uu qabdu. Alertii jechuun notifikeeshinii of yaadachuu dandeessan irra ta'uu qabdu jechuudha. Of dagachuun qabdan. Of dagachuun qabdanii yeroo yerootti dubbisuu danda'uu qabdu. Yeroo yerootti odeeffannoo argachuu qabdu. Inni guddaan yuunivarsiitii keessatti keessattuu bara fireeshii taatan kana keessatti odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo yuunivarsiitii keessa jiru, odeeffannoo dipaartimentii keessan keessa jiru, odeeffannoo dhimma barsiisaa, amala barsiisaa keessanii barsiisaa ji'oogiraafii isin barsiisu, barsiisaa fiildii saabjektii biraas isin barsiisu. Ikoonomiksii ta'uu danda'a, akkaawuntingii ta'uu danda'a, piriinsiipilii ta'uu danda'a, soofumeriin ta'uu danda'a, ICT common course ta'uu danda'a, maatimaatiksii ta'uu danda'a, whatever
koorsiiwwan fudhattan keessatti hamma eebbifamtanii baatanitti hamma immoo amala barsiisota keessanii fi amala yuunivarsiitii keessanii baatanitti inni guddaan odeeffannoo ijoollee isin dura waggaa tokko waggaa lama jiran irraa odeeffannoo jala buutanii odeeffannoo waa'ee amala barsiisaa keessanii baruu qabdu. Haandaa'otii yeroo yeroodhaan dubbisuu danda'uu qabdu. yuutuubii fayyadamuu qabdu. Yuutuubii amma yeroon ammaa yeroo saayinsii fi teknooloojiiti. Kanaaf teknooloojii fayyadamuu danda'uu qabdu. Teknooloojii keessanitti baay'ee fayyadamuu danda'uu qabdu. Teknooloojiitti madaquu danda'uu qabdu. Laayibireerii galuu qabdu. Laayibireerii gaafa galtan haard maateeriyaaliin jira. Haard maateeriyaalii keessan sirriitti daajesti gootanii riferensii biraa immoo oonlaayinii yoo barbaadan deeskitooppoonni jiru. Achi keessa neetwoorkii wajjin yookiin waayifaayi wajjin konneektir kan ta'an laayibireerii keessa jiru. Isaaniin qabattanii fayyadamuu danda'uu qabdu. Araada adda addaa keessa seenuu hin qabdanii. Araada irraa bilisa ta'uu qabdu. Amantaa qabaachuu qabdu. Mana amantaa keessanitti baay'ee deddeebi'uu qabdu. Ortodoksii yoo taatan waldaan duuka bu'ootaa jira. Waldaa duuka bu'ootaa itti dabalamaatii tajaajilamaa gorsa fudhadhaa, barnoota hafuuraa fudhadhaa. Maaliif manni amantaas gahee qabdi isin keessatti waan ta'eedhaaf isiniin eeguu keessatti, isiniin tiksuu keessatti, isiniin jajjabeessuu keessatti, kadhannaadhaan isin wajjin dhaabbachuu keessatti manni amantaas gahee qabdi waan ta'eedhaaf ortodoksii yoo taatan waldaa duuka bu'ootaa yuunivarsiitii sana jirutti keessattuu Oromiyaa keessa yoo taatan. Yoo immoo hin taane gibbii gubaa'een jira waan ta'eef gibbii gubaa'ee galuu. Pirootestaantota yoo taatan feelooshippiin adda addaa jira. Feelooshipii sanatti deemtanii dabalantanii amantaa keessaniin wangeelaan cimtanii barnootaanis cimtanii haaduu qara lama ta'uu qabu taatanii bahuu biyyaaf warra fayyadu taatanii argamuu qabdu. Suusiidhaaf of kennu, suusiidhaaf saaxilamuu hin qabdanii. Yuunivarsiitii keessatti haati keessan, abbaan keessan, obboleessi hangafaa keessan, gorsaan keessan, abboomaan keessan tokkoof tokko sammuu keessan waan ta'eef sammuu keessanii fi kaayyoo fudhatanii deemtan san galmaan ga'uudhaaf sammuu keessaniidhaaf amanamaa ta'uu qabdu. Laphee keessaniidhaaf amanamaa ta'uu qabdu. Saba keessaniidhaaf, biyya keessaniidhaaf, mana amantaa keessaniidhaaf amanamaa ta'uu qabdu. Kanaaf immoo cimtanii sirriitti dubbisuu, yaadannoo qabachuu, irra deddeebiidhaan qayyabachuu danda'uu qabdu. Teenshinii kan jedhamu irraa fagaachuu qabdu. Qormaanni boor jettanii haadha dubbisuu hin qabdanii. Yeroo yeroodhaan jala buutanii dubbistanii fixuu qabdu. Yaada jedhuun isiniif qaba. Jabaadhaa. Waaqayyoo inni isin amantan waaqni abbootii keenyaa, waaqni biyya keenya eege, waaqni saba keenya eege, waaqni nuyinis tikse, waaqni carraa qabeessa nu taasise asiin nu ga'e nun gatu. Kanaaf waaqayyoota of kennaa. Jabaadhaa dubbisaa. Yeroo keessanitti fayyadamaa. Amantaa musliimaa kan hordoftanis quraanatti jabaachuu masgiida deemuu. Yuutuubii keessanitti fayyadamaa. Si wajjiniin jirraa. Galatoomaa ulfaadhaa. Baay'ee hamma viidiyoo biraatiin walitti dhufnutti.